guyyaa balaafamtu guyyaa baay'ee badduu turte guyyaasu. Yeroo kana gara mana nyaataa kanaatitti deemee nyaata kana naa kenne deemu. Biini teessee nyaattan lakkii taa'ee nyaadhu fudhadhee tan deema. Nyaata kana peestaalitti naa godhi fudhadhee tan deema jedhee warra mana nyaataa kanaan. Yeroo kana mana nyaataa kanaa achaati jiru. Minishaa qaamni mootummaa itti hidhetu jira. Minishaa sammuu hin qabne. Nama sammuu hin qabne. Minishaa bakkuma argetti meeshaa waraanaa dhukaasaatii deemu. Bakkuma argetti ijoollee xixiqqaa kanatti sammuutti qabaatii oolu. Nama akkasiititti meeshaa hidhe. Kilaashii abbaa rasaasa 40 nyaatu itti hidhe. Yeroo kanatti obboleessi kiyya kun dhaabbatee nyaata kana eeggata. Amma nyaanni sun peestaalitti guduufamee kennamuufitti intala hojjettuu mana sanaa turte san wajjin dhaabbatee TikTok ilaala silkiidhaan. Haati mana sanaa immoo mucaa obboleessa kiyya kanaaf nyaata san guduuffatee jirti. Saati kanatti minishaan kun taa'ee jira. Waa tokko hin jenneeni na barbaaddee jedheen obboleessa kiyya kanaan. Obboleessi koo kun karaa mirgaa hoggaa akkas ofirra naanna'ee ilaalu xiyyiitiidhaan qaaroo obboleessa kiyyaa na jalaa rukkute. Qaaroo obboleessa kiyyaa na jalaa rukkutee tachumatti na jalaa gombise. Yeroo kanatti achumaa yeroo minishaan kun achumaa fiigee ba'u poolisoonni dhufanii turan. Poolisoonni yeroo dhufanii turanitti poolisoonni gara mucaa isa kufee obboleessa kiyya kanaatitti fiiganii minishoonni gara waajjira poolisiitti isa fidanii deeman. Achittuu lola guddaatu ture. Namtichi kun mucaa akkanaa kana galaafatee deemee hin hidhamuu jedhan. Lakkii jedhu qaamni kaan hin hidhamuu asumatti ajjeeffamaadhu. Qaamni kaan deemee haa hidhamu lakkii jedhan. Kanuma gidduutti lolli ka'ee kanumarraa namticha kana miliskanii fuudhanii deemaniituma minishoomtumti hiriyootumti isaa kun fuudhanii deemaniituma mana hidhaa isa galchan. Akkanatti galaafate koodeen koo minishaa sammuu hin qabne kan mootummaan itti hidhe rasaasa abbaa 40 nyaatu kilaashii itti hidhetti obboleessa koo kanaan na jalaa galaafate. Kana dhugaan jiru. TikTokii kanarratti akkuma agartan sinis mucaan kun hin qalamee mucaan basmaan boolladhee qalame sun isa kana jechaatii turanii. Kanaanis as ba'eef mucaan kun isaa miti jechuu barbaadeen mucaan kun haalan ittiin du'e haala suukkanneessaa isa kanaan galaafatame koodeen koo. Malee qalameetii miti mucaan kun. Isa darraatti raawwate sanii miti. Magaalaa Gabra Gurraachaa Salaalee keessatti kan raawwatame kun. Halkan keessa toora sa'aatii 1:40 koodee koo kana na jalaa galaafatan. Kanan jechuudhaaf as ba'e gara TikTok laayivii kanaatti. Kanaa miti mucaan inni qalame sun. Inni kun rasaasan mataa sana jalaa buruqe. Kana buruskan. Qaarusaa na jalaa buruskan. Qaarusaa yookaan illee isaa buruskanii karaa qaaruu maddii isa baasan. Kanuman jechuu barbaadani waan biraa jechuun barbaadu. Warri madaa keenya irratti immoo soogidda nastan. Warri obboleessa koo kana waliif gadi fuutanii deemtanii finxaaleeyyiin adda addaa mucaan kun an qalame sanii baga qalame warri jettan. Ani homaan jedhu. Waaqayyoonis gumaa obboleessa kiyyaa naa barbaada. Gumaa obboleessa kiyyaatis uummanni Oromoo jira naa baasa. Ani homaan jedhu. Garuu warri finxaaleeyyiin madaa kooti irratti soogidda nastan. Warri madaa kiyya irratti soogidda nastan akkas jettanii. Ani homaan jedhu. Uummanni Oromoo garuu gumaa obboleessa kiyyaatis naa baasa. Waaqnis gumaa obboleessa kiyyaa hin gatu. Gumaa obboleessa kiyyaa Waaqayyoon naa barbaadu. Homaan jedhu. Kana xiqqoo obboleetti waan siniin jettu qabdi waan ta'eefu xiqqoo ishee wajjin wal sinquunnamsiisaa xiqqoo haa dubbattu. Sagaleedhaan sinquunnamuu barbaaddi. Ashamaa akkam fuune nagaa jirtu ijoollee Oromoo. Duraan dursee wanni obboleessi koo afaan Amaaraatiin haasa'eefi warreen holola sobaa qarshii sassaabuudhaaf jedhaniitu kiisi isaanii guutuudhaaf jedhaniitu holola sobaa miidiyaarra waan daddabarsaa turaniif inni nurra ga'e kun salphaa miti. Madaa keenya irratti soogidda nu nasannasu laayikii koomentii sheerii argachuuf jedhanii jechuudha. Wanti nurra ga'e wanna gadda guddaarra jirra.
gadda keenya irratti gadda nu dabalu. Wanni inni guddaan nu madeesse isa kanaadha. Obboleessa keenya irras kan ga'e salphaa miti. Mucaan waggaa 17 illee isaa dhahamee iddoo nyaata fudhachuu deemetti hafuu jechuun baay'ee nama madeessa. Baay'ee namatti ulfaata. Warreen kaan immoo madaa keenya irratti soogidda yeroo nasannasan yeroo itti nurratti firfirsan baay'ee nama madeessa. Kana baay'ee kan nutti dhagahame yookaan warra sheerii koomentii maal sassaabuu fi miti kana sa'aatii kanaan asirratti dhiyaanne jechuudha. Obboleessi koo kana barbaaditee miti. Warreen holola sobaa wanta qabatamaa hin qabne qarshii isaaniitiif jedhanii dubbii sobaa sassaabanii fuudhanii suura isaa kan iddoo biraatti darraatti kan uumame kan biraa. Ansalaalee Gabra Gurraachatti obboleessa keenya irratti uumame kan biraa. Kana walitti fuudhuudhaan dubbii sobaa nurratti firfirsaa jiru. Ijoolleen Oromoo tokko taatanii akka kana nurraa dhaabdan. Warreen kana akka nurraa dhoowwartan nuyi waa'ee qooqa addaa hiruutii miti asitti taasaaru. Keessi keenya madaa'eera. Lapheen keenya madaa'eera. Madaa keenya irratti akka soogidda nurratti hin firfirsineedha kan barbaannu. Karaa biraatiin immoo obboleessa kiyya kanaan iddoo jirtaniin sagalee naa ta'aafi. Sababiinsaa han obboleessa koo ajjeese qaama mootummaati. Qaama mootummaati gizeen siniin jedhu kan mootummaan kilaashii hiisise. Nama sammuu hin qabnetti iddoo arganitti nama baqaan kilaashii qabatee kan deemu nama sammuu hin qabneedha. Wanta baay'ee raawwataa jira. Kan obboleessa koo bichaa miti. Abbaan manaa kan haadha manaa irratti dhukaasaa jirudha. Obboleessi kan obboleessa irratti dhukaasaa jirudha. Qaamni minishaa iddoo adda addaatitti masaaraa isaanii qabatanii isa bakka wannoo isaanii masaaraa san qabatanii nama sodaachisuudhaan hiyyeessa homaa hin qabne deemanii haamaa yeroo haammatan illee haama isaaniitirraa dhiisisanii kan keenya nu haamaa jedhanii dirqisiisanii kan isaaniitirraa kaasanii kan isaanii kan kanaamsisatanudha. Minishaan Salaalee Gabra Gurraacha kan jiran jechuudha. Sagalee nu ta'aatoo qaamni seera qabeessa Gabra Gurraacha irratti kan hoogganaa kan ta'e kan jiru yoo ta'e warreen kana teera jala akka nu oolu jenna sagalee nu ta'a. Warreen akkanaa kanarraa kilaashii jiru kanarraa nu fuudhanii humna isaanii nurratti ilaallataa jiru. Dubbachuu hin dandeenyu hin sodaanna. Hoo dubbatti obboleessa kee dhabda. Hoo dubbatti haadha kee dhabda. Hoo dubbatti hiriyaa kee dhabda. Hoo dubbatti ollaa kee dhabda. Hin sodaatta. Homaa asiis gara biraatiis dhufaniiti miti kan nu miidhaa jiran. Warra nu keessa jiranidha kan nu miidhaa jiran. Warra kan keenyadha. Kanaafuu zim jedhanii meeshaa waraanaa wanta adda addaa warra hin taanetti kennanii akka nu hin miine jenna. Kana biraan warreen qooqa biraa dubbatan nuyi qooqan wal hin irru nurraa dhowwara sagalee tokko ta'aatoo wanta dhugaa ta'e akka dubbatan wanta dhugaa ta'e akka dabarsan kanaadha kan barbaannu. Obboleessi keenya hin qalame osoo hin ta'in rasaasan itti dhuka'ee kan du'eedha. Kunis salphaa ta'uu miti garuu madaa keenya irratti soogidda akka nutti himu. Diraa keessan jennaanii galatooma. Yaa ta'u warreen Eeliyaas ani hin boo'u. Uummanni Oromoo namaddii dhaabbateera hin boo'u. Hiriyoonni isaa baay'een namaddii dhaabbateera hin boo'ani. Wanti na boochisus hin jiru. Garuu gumaa obboleessa kooti lafatti hin dhiisina. Waaqnis lafatti hin dhiisu. Ani kanumaan jechuudha. Galatoomaa. Biree galchee shindee waan tokko jettu. Sagalumaan. Sagalumaas. Yaa'u isaan kun obboleewwan mucaa Gabra Gurraachatti boqote biiniti. Obboleeyyan isaa sadan jiranidha. Warroon as jala jirtan sirriitti rikoordis godhachuu dandeessanii dhaggeeffadhaa isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa akka mooltaniin jedha. Ani maqaan koo obboleettii Biinitii Biraaneen jedhama. Akkuma beekamu ani gumaa obboleessa kootii baasuu hin danda'u humna hin qabu qaama miidhamtuudha. Obboleessa koo kana baay'een jaaladhaani. Ani yoon qaama miidhamtuus ta'e yoon rakkattuus ta'e uummanni Oromoo immoo baay'eetu jira. Uummanni Oromoo kun nu duukaa bu'ee uummanni Oromoo kun nu wajjin ta'e akka gumaa obboleessa keenyaa nu barbaadaniin jedha. Maaliif warreen afaan ambiraa dubbatan jechuudha. Warreen afaan ambiraa dubbatan nuyi qooqanis maalidhaanis waliin qoonu tokko garuu
namoonni tokko tokko wal qoodaa jiru nuyi amma siyaasa keessas galaan jiru nuyi rakkina keessa jirra waan ta'eef obboleessi keenya footoosaa warra Amaariffa dubbatan kanarra miidiyaa hawaasaa kanarra firfirsame isa kanaadha kan qalame suni basmaam jedhee qalame sun baay'ee namatti dhaga'ama nuyi samma yeroo kanatti miidiyaatti baane miidiyaa hawaasaatti baane kana haasa'uuf osoo hin ta'in nutti dhaga'ameeti hin qalame kan jedhamu sun kana duraa rasaasan illee isaa yookiin qaaruu isaa dhahamee obboleessi keenya kun miidhamuu isaa osoo nutti dhaga'amaa jiru amma immoo hin qalame waggaa jedhamu kana baay'ee garaa nama nyaatas baay'ee garaa namaa gubas obboleessi keenya ammas taanaan rasaasaan rukutame malee hin qalamne lammaffaa mana nyaataa dhaqee nyaata fudhachuu dhaqee osoo obboleessi keenya kun minishaan kun taa'ee osoo jiru osoo iirfoonii gurra lamaanitti godhatee jiraachuu baateewu hoggaa namni kun isa waamu kan xinnoo ishiin qulqulleeffata iirfoonii gurratti godhateetidha inni an dhaabbatee too tiiktookii ilaalaa jiru intala hoggaa 12 wajjin intala warra manichaa wajjin tiiktookii kana ilaalaa ture iirfoonii gurratti godhate si gurbanarra dhaabbattaadhe gaafa kanaadha sagalee guddaadhaan gaafa itti jedhuuni ofirra naanna'eeti malee osoo iirfoonii san godhachuu baatee raateewu obboleessi keenya kun akkasiin miidhamu sagalee namticha kanaallee hin dhagaatu. Kanaafuu ani waanan jedhu sin qabu jechis na yalaa badaa jechis natti irrata. Kanaaf waanan jedhu hin qabu biinini miidhamee manaa ba'e yookiin rakkatee manaa ba'e yookiin beela'ee manaa ba'e osoo hin ta'in ofiin danda'a. Ani akkuma beekamu mindaa nama tokkootiinidha nan jiraadhu. Xinnoo ishii hin ulfaata. Kanaaf waan ta'eef ofiin danda'a. Ati nan dandeessu waan ta'eef ani ofiin danda'a. Dura haadha kootii jiraata.